osoo wanni akkanaa ta'e hoomaatii miti namni hammeenyaan si beeku hin jiru namarratti hammeenyaan dalaydu. So ka duraani yeroo hagana sabriin qabaatin yeroo hagana maachuritiin qabaatin ijaartee hagasiin ka ga'uun dadhabin amma ammoo yeroo fira kana hunda qabaatetti sandaran akkaawuntii tokkoo mi lamaa sadii illee baakaappii ijaarachuu ni dandeessa walumaan taanee jechuu kiyya. Ani kiyya levelii 33 fi follow 100 wajjiniin sa'aatii ammaa kanarraa si sadaqe paaswordii isaallee barbaadnaan sittiin ergaa waan barbaaddeen godhi yoo feete jechuu kiyya kijibaa miti kun proof godhee sitti argisiisa. Ibsishaanis paaswordii ni qabaa feenaan sa'a feetetti gali waan barbaadde ittiin dalagi silaa ati nama waan hin taane dalaydu taate kanayyuu namaan hin jedhan. Kanaa jecha akkaawuntii wanni asirraa tanaa miti akkaawuntii baankiitiifuyyuu nama amanamtu takkaati. Tanaa jecha waan akkasii kanallee irraan kaayatiin lammaffaa immoo gubate waan jedhamu kanallee naan galu. Tokkoffaa paaswordii ofii jabeeffachuudha akka namni impersonate godhee namni maybe amma yoo fakkeenyaaf namni tokko ibsishaa fakkaatee karaa keessaatii waa si katabeeti meedafiiti paaswordii sanii na dhaqqabsiin jedhe gowwaa akkasii ta paaswordii ofii nama kennituu miti. Ibsishaa bilbila fuuteeti itti bilbiltee isa ta'u adda baafatta malee nama usee paaswordii illee nama kennuu miti gowwaa akkasiitillee miti. Osoo gowwaa akkasii taate immoo asirrayyuun bultu sabri haganaayyuun hortu. Sanii jecha wanniin ani si himuu fedhu tokko yakka tokko maletti balleessaa takkaan maletti akkaawuntiin namaa oluma ka'ee yeroo gubatu bakka hunda shari'aa jira seera jira. Kara gaafachuu barbaachisuun bilbilaan haa ta'u katabbiin haa ta'u waan godhamuu qabu tiimaan ijoollee haga taatee wajjin yoo fedhii kee ta'e fedhii keetiin ala wukkilinnaa kee fudhannee waan takka godhuu hin dandeenyu. Yoo fedhii kee ta'e abbaa manaa kee dabalannee namoota biraallee namoota waa bebbeekan dabalannee waan godhuun barbaachisu waan silaa wanta kana akkaawuntii kee restore godhuudhaaf barbaachisu hunda hangama kiyyaan I'm ready. It's not late. Waan yeroon irra darbee miti anytime akkaawuntiin namoota hedduu haalli akkasii kun ka isa qunname ka deebi'ellee ni jira. Wanni ati intentionally itti yaaddee hammeenyi ati asirra dalayde hagan jiraatinitti wanna namni biraa ragaa qabatamaa takkaan malee sirra dalaguun akkaawuntiin kan kee saboteej ta'uu hin danda'u seeraa miti. Seerri sirratti dalage namoonni si daran waan hamaa godhaa turan baay'eetu jiru godhaa jiranillee baay'eetu jiru saba hunda keessa. Nama sa'a 24 asirra taa'ee kaaraakteruma namaa qofa irraa dubbachuu saba arrabsuu waraanaaf wal waraansisuu irraa ka haasa'u akkaawuntii baay'eetu jira maqaa namootaan dhoynu malee saba biraallee irraa jechuu kiyyaa Oromoo irraa jechuu kiyyaa miti. Saniif jecha isteeppii fudhachuu barbaachisu kamiyyuu hatta maaliif looyerii hin qaxarin barbaachisaa taanaan maallaqumaami. Maal looyerii hin qaxarin balleessaa keetiin alatti dharaa riipoort sirratti haa godhamu paaswordiin kee haa hatamu sabooteejima bifa fedheetiinuu wanni kun karaa maletti wanni tangible ta'e riikardiin tokko kasirratti qabame hammeenyi tokko kaati dalayde bakka hin jirretti akkaawuntii kee anytime you can regain the access to your account mirga guutuu qabda. In fact ka itti aanu immoo personalize godhu itti paid account subscriptioniidhaan kafalte verify goosifachuu and then blue dot irra si kaa'u haga fedhe namni fedhe yoo si wanjale wanni jarri kun si godhu hin jiru. Haga fedhe namni fedhe dhara fedhe yoo sirra kaa'e once you verified with your identity namni tokko waa tokko sin godhu. Tokko lammaffaa jecha kee keessaa ka garaana nyaate tokkotu jira. I think riikardii wayiitiin arkee biyya baqaa jiraachuun ganna qabee jette. No biyya baqaa jiraachuun gas hin qabne ol si qabe. Biyyaa miti ka define si godhu. Ati biyyaan define hin taatu bakka jirtuun define hin taatu. Si galee bakka hundumattuuyyuu ati jabduudha. Jabummaa kee namni haalu yoo jiraate asaa ba'u. Tanaa jecha biyyi baqaa si gadi hin qabne hunduu baqataadha. Bakka fedhe ka jiru yoo bakka fedhe illee jiraate baqataan baqatama. Baqataan waliin caalu. Saniifuu waan ati biyya baqaa ganna qabe jette san jechi suni somehow natti ulfaate. Kanaafi wanna akkasiisan ati ruubii jireenya keetii naman jiraatiin tokko inshallah yoo rabbi irraan taate boruun bakka guddaa ga'u. Warroota PhD qabna waan akkanaa qabna jedhanii fi ati yoo waliin safaramtan
fagoo wal caaltan. Tokkoffaa akaadamiidhaan osoo warra waa barate gaccabsuu kiyya osoo hin taane osoo sadarkaa barumsaa saniin hin gahin wanni ati ummata kan keetiif dalayde laafaa ol qabdee ka sagalee hin qabne sagalee kennitee fi akkuma meebsishaan kun mana isaa nama hunda jalaa banee dubbachiisee gurra qaree nama caqasu kana yoo geemii isaa qaxaqqate waa takka jalaa fudhatee deema. Dhiiseeti kana caqasu jiraami. So manni kun mana ummataa taanaan ummataaf gurra kenne sagalee kenne jechuu haganaa dubbannuuf. Sanii jecha dubbiin amma haasawa osoo hin taane actioniidha. Actionii barbaachisu keessaa tokko permishina kee taanaan petitionas haa ta'uu bakka itti bilbilamee itti dubbachuu barbaadus haa ta'uu akkanumatti akkaawuntii namaa cufaniitumaan harka dhadhaatanii taa'uun hin jiru warri tiktaakii mataan isaaniitis jechuudha. Warroota akkaawuntiin isaanii lakkoofsa guddaa qabu wajjin petitiona goonee bilbila barbaachisu itti bilbillee achi keessaa nama dubbisuu barbaachisu jiraannaan dubbisnee akkaawuntiin kee akka restore ta'u ni goona. Warri ammaan dura akkaawuntiin isaanii akka kee ta'e anyway siin qofa baasni hin baane siin qofa baatuun karaan haaroo hin baane amma duras waan ta'ee jiru wanni kun yoggoonni akkanaa kun ta'u mekaanizimiin lafa jiru maali waan jedhullee sirriitti ilaaluu barbaachisaa. Xabaqaallee barbaachifnaan qaxarree akkaawuntiin kee deebi'uu qaba. Hamileen kee hin tuqamin akkaawuntii tiktaakiitii miti ka diffaayinsi godhu ati. Sanii jecha waan takkatti illee hin fudhatin abshir si wajjin jirra afaaniitii miti. Si wajjin jirra jabaadhu mataa kee ol qabadhu akkaawuntii ibsaatiin yeroo barbaaddetti seente akka barbaaddetti waan akkuma ammaan dura ummata kee tajaajiluu ni dandeessa. Sigalee kiyyaan seenuu ni dandeessa. Fudhu ibsaa irra paaswordii isaa waan barbaadde abbaa barbaadde wajjin akka barbaaddetti engage godhe. We trust you. Sigalee kanaafi namni tokko afaan si qabuu hin danda'u namni tokko illee tiktaak irraallee si galchuu hin danda'u bakka barbaaddeef akka barbaaddetti namas akka kee naamusaaf sansakkaa qabu dhiisiiti. Namumti naamusaaf sansakkaa hin qabne hedduun asirratti baxraq jedhaatumaan oola. Tanaa jecha irran kaayyatin jabaadhu si wajjin jirra afaaniitii miti immoo. Get stronger ennaa akkaawuntiin kee akka deebi'uuf immoo waan dandeenyu hunda ni goona. You will get your account back by hook or crook. Karaa barbaachisaa ta'e hundaan ni carraayina. Kun nam tolcheedha waan rabbi tolchee miti. Lubbuun ilma namaatu tarabbi fudhateetu hin deebine malee wanni asirraatu hundi nam tolcheedha waan deebi'aati. Tanaafi yookaasantu deebi'a yookii barbaachisaa taanaan we can build up from the ground. Duwwarraa kaasnee ni ijaarran hundi. Si ijaarra abshir akkaawuntiin kee yoo deebi'uu baate akkaawuntii keessan marroo lama marroo sadi backup akkaawuntii wajjin si ijaarra. Nu hunda qabdi sun si qofaa miti. Tanaaf jabaadhu siin jedhaa duraanuu jabduudha. Ammas namoota waan negatiivii sitti dubbatanis yoo jiraatan responding godhin waanuma positiiviidhaan deebisi. Maaf dhuguma yeroo akkanaa waan akkanaa kana keessa yoo sammuun namaa deemu waan baay'eetu namatti dhufa. Rikardii adda addaallee as much as possible atiif ibsishaanis akkuma ammaan duraatti waan negatiivii irraa of eegaa. Waan negatiivii jecha takka kalaama takkallee yoo isin dubbattan sanuma irra deddeebi'anii gara negatiiviitti gadi nama cabsu yoo barbaadu namni karaa baay'ee nama fayyadama. Sanii jecha waan takka hamileen keessan hin tuqamini haga dandeesse garuu ati don't target anybody. Sigalee akkaawuntiin kee qofaa mi gubachuun ka eegale kanama biraallee inuma gubataa saniifu stay away from negative things. Just stay positive. Haga dandeessetti positiivumaan waa hundaa'u laaftutti ilaali. Waan takka jabeessitee ilaalin. Tanaaf namni sii kudha jechuu. Faamiliin tee nuti. Sii kalaamni hamtuun si harkaa bahee sitti saalfachuun barbaanna. So saniifuyyuu ati immoo isaaniin saalfachiisu jedhi akkuma ammaan duraatti yoo namni attaakii fedhe sirra geggeesse be above and beyond. Irra ol kutiiti gubbaa gallaale. Irran kaayatiin. Nama followeriidhaan defined ta'u hin ta'in. Osoo followeriidhaan defined kataan taate waa hedduu silaa gartee ta'a. Tanaafu amma duras follow qabaatteef dhabde wanni sitti OA fi wanni sitti qabbanaa hin jiru ammallee stay the same. Jabaadhu steepii fudhachuu qabnu immoo yoo dandeenye gruppii wahii uumne gruppii itti keessattis waliif katabuus danda'amu waan akkasiisan gruppii wahii goone akkasitti waan danda'amu hunda akshina fudhachuu qabnu template adda addaa akkaataa itti xalayaa iyyannoodhaa kataban kana hundaa'uu tottolchine
bakka dhimmi ilaalutti hanga faawundera tiktaakiitti bakka wanni kun dhaqqabu qabutti karaadhaan jechuudha. Sirriitti ni dubbannaa. Immoo ati wooma isii tana akkanatti gubatte akkana taate maal akkana wanni ati irraa gartee namaaf explain godhuun sirra jiraatu hin jiru. Giddaajiin qabdu jechuu kiyya. Nobody can force you to explain anything about this. Sigale situ haqarraa qaba situ mirgarraa qaba accounti keeti waan tahe kanaaf explanation ni ati asirratti namaa kennite ittiin nama amansiiftu hin jiru. Namni kana si gaafatulleen hin jiru. And then it's not even necessary to know. Nama waan action fudhatu yoon tahin waan kanarratti nama okay petition yoo goone we need everybody's voice. Yoo petition qorre sabab akkana accounti akkana jenne yoo petition ka qorru taate petition bira ga'u dura internally waan kana karaa keessaatiini jara kana wajji communicate godhu barbaachisa. And then advise jirummo accounti akkana akkamitti regain godhama ka jedhulle irraa gaafanna. Jarumarraa internally maaf yeroo takka petition jette wanni ati xiiqiin gootu negative ta'uu danda'a. Garuu akkanumatti accountiin badee harkuma maratanii ta'aniitu maan asirraa bazabaza haasa'uun hin ta'u. Tartiiba qabdi wanni hundi shaddaa fi maddaa fi qabdi wanni hundi akkuma quraana hadiisatti wanni hundi tartiiba fi qabdi. So tartiiba saniin deemnaa jabaadhu namoota si jajjabeessanis irrumaa dhagahi namoota sitti bobbahanis irrumaa dhagahi. I don't really think namoota cyberii kanarratti an arge keessa namni ittiin bobbaane hin jiru. Sanii jecha waan hareen sitti ta'e. Haganuma jechuu fi inin gabaabsaa yoo dubbii isin dheeressellee umriin keessan haa dheeratu dhiifama naa tolchaa haala isaattu miira keessa nagalchee bilbilee fi ibsishaan I think bilbila argachuun oollee garuu naa deebisuu hin dandeenye waan kana asirratti haasa'uun feene karuma keessaatiin maaltu mala waan jedhaa xiqqoo yaada waliin daddabarfachuu barbaadeetiin ture. Hopefully yoo fedhii keessan ta'e yoo fedhii kee ta'e maakii jechuu atis ibsishaa wanna kana yoo dandeenye ijibbaata goona jennee wanni nuti irra deemu karaan nuti irra bobbahuu qabnu yoo jiraate waan isin itti bobbaatanii fi godhuu hawwitan hunda am with you jechuu fedheeti haganum baay'ee galatooma. Galatoomi wallahi kingi guddaa galatoomi itti deebuufanii waan xiqqoo tokkotti itti na deebise beeyta waa wayii yaadadhee waa wayii na daachiifte wallahi ani ka ibsaa itti himuu barbaadu atis nama jabaa nama waan namni jedhe dhageenye nama eenyuun jalaallee gurraan fuune namni maqaa kan kee olii gadi kaasullee beekamuuf malee waan biraatiif miti san gadi fageessitee beekta. Gadi fageessitee namni asii yoo ibsaa akkana namni beekamuuf malee waan biraatiif miti san illee keerri isa rabbi haa beekamsiisu nama arrabsaa garuu hin beekaman. Ati nama ganillee beeku galatoomi ka waan isii kasitti himuu barbaadu wallahi viidiyoo mataa koona dha'e mataa koona sochoose viidiyoo akkamii ka ta'e beeyta viidiyoo isii wayii amshiir bakka rabbumatu fidee waan namni fidee miti ati jennaaniin an haga sii fi haadha kiyyaa fi abbaa kiyya qabu womaan dhabnee siin jette. Video san buufadhee ilaalaa ture wallahi mataa koo na tuqe. Haga sii fi abbaa kiyya haadha kiyya yeroo isin siin jettu laal bootaa isin siif qabaattee akka siin jettu sun asitti laal asitti Oromoo garaa madeesse maafi guyyaa tokko shawaan badaa hojjetteen beektu akka nama dhiiraa halka ija sukkuumataa asirraa dadhabaa gargaaraa bulti. Sa'aatii ofii dhiiftee sa'aatii fiiddee daladdu sa'aatii waan feete qorachuu barbaaddu dhiiftee. Wallahi rabbiin biyya san itti miti biyya isin barbaadden rabbi waliin isin haa ga'u biyya isin barbaadanitti. Kaammallee deebiisitti himuu barbaadu yooma Oromoon kuni nullee Oromoon kuni akka waan kun Oromoon jedhan san girrisaa wayii mamuu waa wayiiti. Nama adda si waliin nyaatetu si nyaata. Nama adda si waliin nyaatetu si tuqa deebee boru. Nama adda si waliin nyaatetu isii tuqa deebee. Isin nama dubaraati dubarti osoo wallahi dubarti osoo jechuun dhabaatanii natti tolaan maaf nama waa baay'ee keessa dhufeeru garuu Oromoon nama kana tuquuf nama kana qaanyeessuuf waa wayii sitti ma waa wayii akkas olii gadi oofan nama olola kana dhagahu mitatillee alhamdulillah
Isiin illee osoo lola namaa kadhaa geettaniiti walitti hunda balamtan akkaawuntiin kan isii gubate ansii qaba. Ansii fi abbaa kiyya haadha kiyya yoo erga qabaadhe waan dhaben qabu. Yeroo isiin jette san wallahi inshallah batalay waan biraa goonee hin dandeenyu akkuma Makiin jedhe waan barbaachisuun osoo wanti kun waan duniyaan deebu wayim ammoo waan laffaatee deebitu waa wayi ta'e wallahi akkaawuntii eenyullee akkaawuntii na biraan deebisu akkaawuntii isii biyaans daqiiqa 10 keessa deebifna. Garuu waan deebisuu hin dandeenye haga danda'amuun rabbiin bakka addaa deebisuuf yoom deebifnellee miidiyaa maqaraa asumarra miidiyaa maraattuutii waan keeroo guddaa yoo hojjennuuni nama tokko rabbi laaffiseef malee rabbiin kana taru isin lamaan jidduutti rabbii waan kana taru isin lamaan jidduutti sinaa buusu. An ka isiniin jedhu hadhallee kuillee miidiyaan kuillee qallaalii